السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان عركفون ردفتو تفوزي توب أكمل جزرتني بكم زرتنا جيني رحمن ربي سوالي هاجرات وسنجشة هردفتو تهي جالتما كوب جماعة انترفيس ساكين منا كينا كيستي اتديبانو قبل ديسني دا ديزر إنسي كان جل قبر أرجع زرتا روزي دا روزي أكو مرجع زرتني تي أني ميجي بشان كيسو تكو ترسيسه إرجسي أما بشان هو آتنا كي بدركة هاجر دا بدركة آيتكو هابلشاتو إيجيتي إرجاني بشاتي وصو بشان سرت هنت أمورين وكاهن بتاتين ماشينتي داكي كيامو مال فاكا قولو نرجتو جد إيادا إن شاء الله هنقل ما فيديو خنا وردوفا من كيسان كيستي على سلبادا رفينسا كيسان كاكبادا ورشا مرني إسنين جدا dubartii yoo hin qaqqabne dubartii hin fakkaattu rifeensi ammoo bareedina dubartii keessaa isa tokkodha wanti shamara bareechisu tokko rifeensa jechuudha kanaaf akkuma argitan ibiddarraa erga kaayee ture amma bilchaatee jira haaluma isin argitan kanaan bilchaatee jira bishaanis baay'ee hin fixanne wanta akka ittiin gootan bishaan qofa itti gootu ergesani amma maashinii dhiyeeffadha jechuudha kanatti aansee maashinii akkuma argitan ka shunkurtii akkasuma immoo wantoota garaagaraa daakuu danda'u sani maashinii kiyyatti naqadhee jira ruuza qofa yeroo jalqabaatii fi itti aansee maal akka itti naquun ilaaltu ruuzii haala kanaan daakee jira itti aansee coconut oil maankaa 4 itti godhadhee jiraani isir warra rifeensa dheeraa sirriitti furdaa qabdan sanii olillee itti godhachuu dandeetu ani maankaa 4 itti godhadhee jechuudha rifeensi kee baay'ee furdaallee miti baay'ee haphiillee miti jiddu galeessa akkana gahutti jechuudha isin haala itti isin gahu itti godhachuu dandeetu namoonni ammoo coconut oil yookaan zayitii coconutii kana hin qabaatin zayituuni itti godhachuu dandeetu jechuudha haala saniini deebitanii wanni biraa ka itti dabaltan mayoneezii dha jechuudha mayoneezii kana jecha irratti baay'ee natti ulfaata arraba kiyya irratti naaf hin jedhamu kana dura viidiyoo isaa jedhee tureera foozii shawoo irratti wanti kun baay'ee bareedaadha rifeensa kennaafi isallee maankaa 2 itti godhadhee jira namoonni akkuma isiniin jedhe rifeensa baay'ee qabdan maankaa 4 lee sadillee akkuma rifeensa keessaniitiin kaachii gadi qabdanis haaluma rifeensa keessaniitiin itti godhachuu dandeettu haa ta'u malee wantoonni barbaachisoo ta'e wanti ijooni wanta ani itti godhe kanneen hangama keessin ga'u isintu beeka wantuma waliin makee kana walitti makuu qabdan jechuudha erga waliin makee maankaa 2 itti dabalee ka'ee ammas kallaaxaa yookaan maashiniidhaan walitti daaka jechuudha guutuu isaa akkuma argitan obboleeyyan kiyyaa walitti daakamee jira dhadhaa fakkaataa baay'ee namatti tola sirriitti bulleessitanii daakuu qabdanii ani ammallee erga daakamee ka'ellee wanta biraa itti dabalaa hanga dhumaa hordofaa zayitii mana keessan keessaa qabdan ammoo zayitii rifeensa keessaniif ta'u kamu itti dabalachuu dandeettu garuu wanti biraan bisuu hin qabne mayoneeziidha ruuzii yeroo baay'ee namni bishaan isaa fayyadama bishaan isaa ammoo rifeensa nama gariin goggossa hiriyaantii kana dura rifeensa neelaa goggossinaan jettee jirti kanaafi guutuu isaa kana walitti daattanii haala kana mayoneezii ammoo rifeensa namaa sirriitti laaffisaa baay'ee bareedaadha wallahi hedduu namatti tola rifeensa caccabus ni dhoggaa akkasuma ammoo lalaanfiinsa rifeensaatiifis hedduu nama gargaara kanaaf isatti dabaladha yeroo kamuu isiniin jedha viidiyoo kamirrattuyyuu haala kanaanii isaan itti baafadhee jira maashinii itti daake keessa amma zayitii biraa itti dabalachuu barbaadani zayitiin kuni suuqa kamittuu ni argama baay'ee rakasallee hanni turriyaa lajjaha mustard jedhama zayitii bangaaleetii biyya bangaadileeshitti oomishama hedduu zayitii gaariidha amma walitti makaa jechuudha isaanillee isin ammoo zayitii qabdan bakka buuftu akkuma argitan walitti makee sirriitti wal keessa nyaachisee geessee jira amma wanti naaf yoo jiraate rifeensa kiyyatti dibachuudha rifeensa kiyya dibachuuf wanti na barbaachisu jalqaba rifeensa kiyya filachuudha ergasii iddoo akka nama qututturii dhahuutti addaan qoqoodeeti seeraan rifeensa kiyya addaan qoqoodaa dibuu qaba jechuudha
erga addaan qoqoodee dibee guutuu isaa sirriitti waliin gahee achuma masaajii harkaa rifeensa kiyyallee godha itti dibadha jechuudhaani. Erga itti dibee ka'ee sa'aatii 2 kan ofirra tursiisee ani sa'a 2 ofirra tursiisee dhiqadhee jira jechuudha. Kanaaf hedduu isin fayyada itti fayyadama obboleeyyan kiyya. Namni coconut oil dhabdan zayituunii bakka buufadha. Namni ammoo zayitii mustardii kana dhabdan ammoo zayitii nyaata bakka buufadha isiniin jedha. Yoo isinitti tole share like subscribe godha. Ulfaadha galatooma hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagahanna tura isiniin jedha. Ani Foozii Tuubii. Assalaamu